Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa rakafune kabajamtoota daawwattoota Aashaa Inda Kadiirtu akkam jirtan nu nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin. Daawwattoota keenya baadiyaa jira koottaa boqqolloo haa nyaannu isiniin jedha. Daawwattoota keenya warri baadiyaa yaaddan asumaan waan takka takka laaluu dandeettanii amma boqqolloo cabsataa jira galuufini. Daawwattoota keenya haala kanaan faazarii wajjin boqqolloo keessa jirra jechuudha. Maashaallah boqqolloon baay'ee namatti tola. Asitti immoo tuyyuu gana gara orru gizee deemnu waraabe viidiyoo kana horiin haala kanaan hidhaa jiran jechuudha. Maashaallah barana baadiyaa jechuudha. Margi bakka roobni akka malee jira waan ta'eef margi margaa miti baay'ee jechuun bakka as jechuudha bakka bultiiti. Margi kana akkanaan hin jenne kun bakka bultiiti horiin bakkuma hidhaa jiranii. Ani immoo kun bira taree shaarbii akka uffadhe ilaalame. Daawwattoota keenya sitti qorraafadhu naan jedhanii duubannatti kennan jechuudha. Maazariin yeroo ani manaa bahee gara warruu deemu shiitii akka malee qabadhee jira. Dudubni dudubaa miti. Eegas daadhii ofirra buuseera bichatti xiqqishu takka na waraabe viidiyoo ani mootiyyuu ilaalle jechuudha. Akkamitti akka uffadhee illee ilaalle zimjeetuma deema. Eegas isiin haala kanaan na waraabde isiniin jedha. Daawwattoota keenya warri baadiyaa yaaddan baadiyaan kana fakkaatti. Maashaallah tabarakallah. Faazariin immoo boqqolloon jiidha moo goggogaadha jedhanii asheeta nu suqaa jiranii. Boqqolloon akkatti baala gizee laaltan jiidha fakkaata. Garuu immoo keessatti jabaatee jira waddiidhaaf hin ta'u. Kana jecha maraxanii cabsaa jiranii anillee duuka deemee kunu haala kanaan shittaa baadiyaatii fi boqqolloo laalaa jira jechuudha. Daawwattoota keenya biyyuu fi nama das jetti jechuudha. Waguma fedhellee katamaa jireenyi katamaa yoo namatti tole garuu baadiyaan wallaahi ani ni yaada jechuudha. Yoo irraa ture daawwattoota keenya akkuma tasaa ta'e dhaqee itti yaadeen dhaqee osoo itti yaadee dhaqee waa hedduu maraa jechuudha. Wanni viidiyoo maree jedhu baay'eetu jira daawwattoota keenya garuu mootu ani itti yaadeen deemne. Kana fakkaata isiniin jedha daawwattoota keenya asumaan immootu viidiyoo dheengaddaan isinii gadhiise waa'ee yuutuubii jalatti isinii gadhiise keessatti jechuudha. Gorsa kee haala kanaan itti dhuufuu fi baay'ee nutti tolee jira nu fayyada hamilee nuuf taata warri jettan jechuudha. Daawwattoota keenya sagantaa itti qabadhee guyyaa tokko itti yaadee jechuudha. Proogiraamidhaan guyyaa tokko torbaanitti gaafa tokko yookiin gaafa lama gorsa qabadhee isinii dhufa. Guyyaa kan baay'inaan meeshaadha. Yaaniin jira mitiire guyyaa kan bakka haala mijeessutu jira viidiyoo irraa hojjetutu jira. Kana jecha guyyuma hunda akkas viidiyoo akkasii hojjechuu hin danda'u garuu immoo inshallah torbaanitti haala mijeessee guyyaa tokko tokko wanta isin fayyada anallee jireenya kiyya keessa na fayyada jedhee isinii yaade qabadhee isinii dhufa jechuudha daawwattoota keenya. Kana jecha haga dhuma viidiyoo kiyyaan hojii turuudhaan viidiyoo kiyyarraa akka isin waa hubattan abdii qaba isiniin jedha daawwattoota keenya. Waa'ee yuutuubiitti immootu yoo deebi'u yuutuubii warri namoonni hedduu hojjechuudhaaf akka fedhii qabdan gara keessatti illee dhuftanii dubbisaa jirtanii warroonni yuutuubii takka jenne hin guddifnu ka guddate barbaannaa jettan gara keessatti dhuftanii yoo na dubbistan namoonni gurgurachuu barbaadu ka jiru hedduutu jira jechuudha. Namni hin jiraa miti yuutuubii seera guutee sabskraayibii guutee sa'aatii isaa guutee bakka eegeenni gara kifiyyaatitti cee warri gurguratu ni jiranii isaanirraa akka bitattan lakkoofsa isiniif dabarsuu hin danda'a jechuudha daawwattoota keenya. Warri immoo lakkii ofii kiyyaa dalagee moonii godha jettanillee sunis maftii keessanii jechuudha daawwattoota keenya. Asumaan wanta isin barbaachise wanta isin fayyadu wanta na gaafachuu barbaadde yoo jiraattan lakkoofsa kiyya akkuma yookaan meeshaadhaaf gadi isinii dhiisu isuma lakkoofsi kiyya ammallee barbaaddan asumaan isin timuu danda'a. Duwwaa 977 jettanii dhuftanii na wajjin haasa'uu dandeettan jechuudha. Waa'ee yuutuubii ta'ee waan isin barbaachisu kamirraayyuu waa'ee lafallee waa'ee lafaatii waa'ee manaa gatiisaa isin beeksisuudhaaf qophiirra jira jechuudha daawwattoota keenya. Warri gara keessatti dhuftanii gaafatanii isinii barbaachisallee jiru obsaan eeggadha isiniin jedha daawwattoota keenya. Warroonni gaafatanillee lakkoofsa kana fayyadamuudhaan dhuftanii na gaafachuu dandeettan isiniin jecha daawwattoota keenya. Waanuma kamiinuu isin cinaa dhaabbachuuf waanuma kamiinuu tattaaffii godhuun dirqama. Jiruudha addunyaa tana keessatti tattaaffachuun bakka karama kamiinuu karaa danda'e kamiinuu ilmi namaa yoo dalage jijjiirama fidaa yoo hin dalagin aadiyanii taa'uudha wanni biraa humuun jiru. Asirratti immoo dhiifa manaa godhaati karaa roobee kana gizee deemu jechuudha. Waan xiinxallee keessa waa isiniin jechuu barbaada jechuudha daawwattoota kiyyaa. Daqiiqaan kiyyaallee dhumuu ka'e daddafee isiniif dhaama. Yeroo karaa deemu manoota ijaaramanii odoon xumuramin mukaan ijaaramanii akkasitti osoo hin xumuramin jirantu jira baay'ee manoota. Manoonni kunniin baay'een isaa warri biyya keessa jiru tasallee akkas hin godhu. Warri biyya namaa jirutu akkas godha jechuudha. Hin jammaranii yoo baajan isaanii hin gahin addaan kutanii addaan yoo kutan immoo osoo bulokkeetti ta'ellee rakkoo tokkollee hin qabu gizee madandaan itti xumuratan jechuudha. Garuu
muka yookaan barzaafi warra ijaartanii haala saniin jidduu addaan kuttan barzaafiin sun rooban tortoree aduudhaan bakka nyaatame yeroo isin barbaadanitti agalgiloota isin barbaadan yookaan immootu faayidaa isin barbaadan isinii kennuu dhiisuu danda'a waan ta'eef waan akkasitti irraa of qusadhaa isiniin jedha daawwattoota kiyya sababni isaallee ani manoota hedduu arge akkanumatti asuma dhaabatan moofan hedduutu jira jechuudha yoo jammartan xumuru yookaan immootu lafa bitattanii geessitanii yeroo humna keessan mana kana ijaaree xumuruu hin danda'a jettanii yaaddanitti itti deebitanii osoo ijaarattanii bakka tokkotti xumurtanii barbaadan kiraa kennattanii barbaadan fira keessanillee keessa keettanii waan takka yookaan jammartanii haala saniin barzaafisu yoo qisaasee qorqoorroon achirra jiru sun yoo qisaasee gaafa isinti xumuruu barbaadan barzaafisuun agalgilootu icci ta'ee jira ganaa mana san diigee nama jammaruufaatu jira jechuudha kanarraa eegaa yeroo hojjetattan waan hojjetattan kana eessan gayaa bakkaan gayuu danda'a waan jettan yaada isiniin jedha viidiyoon kiyya gabaabaa waan ta'eef dhaamsi kiyyaallee asumarratti xumura isiniin jedha daawwattoota kiyyaa waan na jaalattaniif waan na kabajjaniif waan gara kiyya dhuftanii na jajjabeessitaniif gara keessatti illee na filee taataniif guddaa isin jaaladha isin kabajaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu